عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاح فيا جرتني جايز نجاح فيا ولا الحمد لله رب العالمين. مية كم جرتني الفيديو وكأي ورا باجرا مع كتبنا جدا والله وأنا عجائبة ويسنتي موفي جتون نتي سنتلي جتون يعني نماتكو نمتكرتكو ويا جتشافي ين سريات كرتكو ويا تكرتكو تيادا ميكو انت مكيسا لا لجئتي قالوا أنا اللي سودادتي زبيبا ما نجرتي إسي وكأتني نورا باجرا مالك سنتي فكاتي ولا إدو لنا تنتولي cinqamiitu muraabaa jira maaliif isii gadi laallataa jechuudha maaliif itti fakkaate amma maatiitu anaan jedhe beektani maatii kiyyaan jedhanii anaan hin jenne kiyyaan immoo sodaate kiyyaan ani barbaadu ani jedhuuni atummaan jedhiinii naan jedhe atummaan jedhiinii ani hin jedhuuni ammaan jedhaanii naan jedhe jennaan achumaan ani illee jechuun garuu natti ulfaate baay'isatti natti ulfaate akka jedhu moojii wanti kun gaarii moo badamu isin fayyadamu ni isin koomentii na barreessaa isin yeroo baay'ee hin beekanii jira biyya alaa deema jette biyya alaa wayyamu kana wayyamu carraa kana wayyamu biyya alaa wayyamu maaliif sagaleen kiyya gadi du'a maaliif isin na ageettiif isin mana buna danfisii jedheen reefuu juma afaarraa inna waan akkanaa kan isinin jira guys baay'ee mataan dhukkubsiitanii jira wanta kana beekuu hin dandeenye akkam akka godhullee hin beekne maaliif isin fakkaate amma okka'eetanii isii gadi caqasaa jira qoya jechuun mucattii reefuu umriin isii kudha jaha ta'ee jira inna namaa wayituu nuu kennaa jedhan jennaan achumaan ana nagaafatanii jennaan Ndi hiriin isii ufte hiriin rabbirraa waan ta'eef isiin argatte jechuun ani dhabe jechuuniti isiin heerumte jechuun ani heerumu jechuuniti homaa rakkoon hin jiru kennaa jeenan yoo isiif nama gaarii ta'e yoo isiif hin ta'a jettaniitiin isiin waan yaaddan ta'e kennaa homa takka rakkoon takka hin jirtu an kanarratti homa tokko isinii zanni hin baduu jee Dua tangkafni jirtu wanaan yallaalaa homaa rakkoon takka hin jirtu maaliif rakkoon jira jechuun maali hiriin qooda rabbiitii tiyyallee adda ta'isillee adda yoo hin ta'a jettanii itti amantanii nama gaarii ta'e nama isii yaa'u har'uma kaateetiin har'a waggaa kudha jaallee osoo taate har'uma kaatee har'uma fu'u miti yeroo baay'ate yoo xiqqaate waggaa tokko lamallee ta'u takkas ta'uma tura innaa bakka yoo nama gaarii ta'e hin ta'aa fi nama imaana qabu ta'eetiin jedhee laalaatiin isin kennaa homaa rakkoon hin jiru ani homa takka wanni natti dhagahamu hin jiru anallee ka kennu rabbii isillee karabu kennu rabbii homaa miti jedhee kiyyaan itti minnaan ani maal jedheetiin itti hima jedheetiin dideetiin anaan itti minaan jedhe amma ittiin hin sarmitu hin bootti nu rakkisti aniif beeku ani wallaahi kaafii namaa kana hin beeku jechuun biyya alaa sanii mannaa yoo nama gaarii ta'e hireetana odoo ho'umte ana dasna jedhu maaliif jechuun baay'ee namatti ulfaataa jiruun biyya alaa baay'ee rakkisaadha akka afaan hin jennu kanaa miti chaalenjii guddaa qaba waan kana jee ta'eef baay'ee ulfaata ana kana natti hoyi ka dura hin deema jetteetiin hin boottu sanirra ana kanatti urra natti tola kuni baay'ee natti tola maaliif kanallee garuu yaa waa gochuu hin danda'u namni hundinuu xaareetu waa fe'ellee ta'e waan fe'es ta'e zooree tuba heeruun isaa waan hin oolle waan ta'eef yoo nama gaarii ta'e nama imaana qabu ta'e nama dalagatu ta'e odoo ishillee jedhanii odoo horumtillee natti tola naa xiqqoo waggaa takka tursiisanii waan akkasiitiin naan jedhe waggaa takka turte waggaa 17 hin seente xiqqoo yeroo xiqqoon booda waggaa 17 hin seente innaa waan akkanaa kanaa innaa jedhe ati sitti agama namaaltu na agama innatti hin agamu akka miisinuu yaada ka namaaltu na agamu an baruun bee duras biyya ala ture duras barumsarra ture ammallee barumsarra jira ammallee ganaa dhiyoo kana eebbifama ani bakka onna ofii barbaadeetiin hin jeebee barumsi kunillee onna ofii fe'e waan ta'eef homa takka natti hin fakkaatu wallaahi kana wanni kun wanna rabbirraayi malee anas odoo qadara kiyya ta'e hoona qaata heeruma ta'a qadaraa miti guyyamatu hin gahin hireen tun hooma guyyaan geette kanamuu argatu kanamaafuu hundaafu ta'u inni waan akkasii amma okka'eetiin isin hamma waraabaa jiru amma uffattii buna danfisii jedheeni
hiriyyoota waamnaa bana danfisii jedhee ni jira. Inna waan akkasiiti isinii jaaqu ka'ee wallaahi iddoo taa'anii suuqii maxxanee waraabaa jira. Inna waan akkanaati namatu as deemaa jira jechuun namatu gara suuqii na uffata kaa'uun akkana haasa'uun inna waan akkanaati isinii ja'a. Isin mee maal jettanii mee hiriyyoota tiyya wallaahi isin jaaladha isin kabajadduu guddaa isiniif qaba. Mee isin maal jettani? Haa heerumuma kana hoyyaa fi biyyi alaa eeyyee yeroo duraa sanuu komentiin barreessanu nu hubannee nu gubee nu horumaa ba'ee anillee akkasuma gubadhee malkii kiyya jijjiira'ee malkii kiyya fixadhee ittiin gale jechuun amma ishii haa heerumtu jettan moo ishii haaji uumaa rakkoo hin qabu. Wanni guddaan namni imaana qabaate yoo nama dalagatu ta'e uumaa rakkoo takka hin qabu. Mee isin mee koomentii keessan naa barreessa. Yoo koomentii keessan laalee jechuudha viidiyoo kana moobaayilii tiyya lamaaniin ilaalti malee kan biraatiin kan laaltu hin jiru jechuun yoo isin wanni kun hin taane jettan ta'e viidiyoo kana gadi isin dhiise irraa kaasa. Oduu isin hin argin irraa kaasa. Isin viidiyoo moobaayilii kiyyaan arguu dandeetti malee yoo ani wannoo baneef arguu dandeetti malee yoo ani kana konnekshinii baneef arguu dandeetti malee yoo ani konnekshinii baniniif hin argitu. Akkam argitire moobaayilii illee kan ittiin laaltu kiyya konnekshinii illee kiyya waan ta'eef arguu hin dandeettu isii hin argisiisu. Dura koomentii keessan laaleetanii koomentii keessan erga laaleen booda isii argisiisa. Isii jechuun argite yookiin irrifatti yookiin buutti yeroo duraa kana waan isiin taatu hin beeku. Yookiin aarte yookiin akkamitti jetti yookiin oduu ati jirtu anis dura maaliif jetti hin beekamu ka namni tokko amma yeroo tokko wanna akkanaa kana hin yaada. Oduu hangafni tiyya jirtu hin horumu oduu hangafni tiyya jirtu hin horumu ani immoo kanatti amanu. Maaliif anaaf isiin tokko miti kiyyas adda riskilleen heerumnillee nyaannillee dhugilleen iddoonillee wanni hundinuu anaaf isillee adda addaan uume. Haaf abbaa tokkorrallee hoo alatan qadarri namaa riskii namaa wanni marri namaatu ka dura ka daddafus ka suuta jedhus rabbirraa wanna ta'eef ani kanatti hin jarjaru. An kanatti jarjaraa hin qabu. An guyyama rabbi jedhe tokko eegga amalee anis jedheefi miti bara. Anillee yookiin haga ammallee namallee haasofsiisuu dhiisatii miti. Namas abeetii miti. Jechuun rabbuma tolirra hin oolchin malee an nama abeetii miti. Akkamiin nama abayin awullee hin danda'u maal jechuun rabbi nama naa uume ka anallee. Anallee nama naa uume waan ta'eef an nama abuu hin danda'u. Maaliif oduu nama ta'ee waa qoodeetiniin qoonni namaa kun nama hanqata. Qoonni rabbii immoo nama hin hanqatu. Nama hundaafuu ukkulii wanna ta'eef nama hundaafuu qixa wanna ta'eef hin hanqatu. Qoonni rabbi hin hanqatu. Qooda namaati kan nama hanqatu. Oduun namni olii qoonu ta'e nu hanqata. Garuu qoonni rabbi hoo hin hanqatu. Waan akkanaa kan isin hin jaa amma natti uftii isin buna jammarsiiseetiin ganaa akaayaa jirti. Natti ufti je'eetanii tana wannoo je'e kiyyaadhaan akka goote godhii naan je'e. Akka goote godhii gurrumaan gahii ati gurrumaan gahii ani kanammaa hin dubbatu naan je'e maal je'e gaafadha naan je'e. Maal kuni salphina qabu kuni gaa'is salphina qabu. Eeggadda paaspoortii harkaa cicciraa ture miti. Akka hin deemneef biyyuma kana keessa haa turtuuf miti. Har'a hoo kana je'e numaa rakkoon qabu isa garuu kan namni ilaalchi namaa namni tokko akka kiyya haa ta'u jechuun hin danda'amu. Ishii namni akkuma malikii ofii akkuma qalbii ofii akkuma hunda ofii yaadni isallee adda waan ta'eef isallee kun didee je'eetiin dirquu hin danda'u. Ani hin laalaa koomentii keessan hin laalaa kuni rakkoon qabu hin gorsitaa hin koomentiin keessan immoo hin jaalatti waan daa'ima taate wanni isin barreessan kana wallaahi akka salphaa kana hin jaalattu inna akkas naa go'amee koomentii keessan garuu ani yaanni kiyya jechuu odira himanii bubbulanii beektanii inna bakka jarri yeroo tokko ufanii amma mee osoo wanna isin jettu hin beekin nama ormaa deddeebisuun hin ta'uu jedhaniitiin hin nattoonu meeqa inshaallah. Isin yaa isinillee hin beeku waan isin jettu garuu amma murteessuu hin danda'u isin nama biraati anaa miti waan taateef waan akkanaati mee koomentii keessan naa barreessa. Yoo koomentiin keessan gaarii ta'e isittuu hin argisiisa. Waan akkana yaada akkana maatiin natti fidee jennaan ani immoo hordoftoota kiyyaa irra baay'ee shamarroota kanaa hordoftan shamarroota biyya arabaata gaafa paaspoortiin kee ciccite baga ciccite je'aa turan san gaafannaan
haa heerumtu homaa rakkoon hin jiru isa wayyaa horuma san wayyaa yoo mucaan nama imaana qabu ta'e nama dalagatu ta'e nama xaaratu ta'e haa heerumtu jedhanii ati maali jetta waan akkana viidiyoo itti argisiisa.